أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعم سقبابا قبل إن شاء الله تعالى. وأن دقيق أدما حواسني خينيا خم مسلمة خن كعبا كبا خم بهادها خاد دنيا رتي أركمو إن شاء الله تعالى. Sagantaa agartee barnoota marsaa sadaffaadhaaf agartee jama'aan fafirru ilallah kan jalqabde irratti waan haaraa isiniif qabattee dhuftee jirti. Kanarraa wanni haaraynii tokkoffaa sheekha keenya akkaan jaalannu aalima keenya Sheekh Muusaa Su'aalaa agartee Oromiyaarraa gara agartee jama'aa fafirru ilallah app Zoom irratti agartee barnoota isaa torbaan kana keessatti jalqabuu fi akka namutu qoodarraa fudhattaniif kan lammaffaa asuma keessatti agartee Sheekh Amiin Ibrootillee arkattan gareen jama'aan fafirru ilallah mana ulamaa'iin keessatti ilmi itti barsiistu. Kanaaf lammaffaarratti Sheekh Amiin Ibroo asuma keessatti ilmi adda addaa kennuudhaan ni arkattan. Akkasumatti Sheekh Muhammad Waadoo sagantaa ajaa'ibaatiin gartee sagantaa marsaa sadaffaadhaaf barnoota addaa isaanillee ni kennani. Kanatti aansuudhaan barsiisota keenya ulamaa'ii teenya sheekotii teenya ta qur'aana hifziidhaan gartee yeroo dheeraa laffaanii ijaazaa fudhatan Sheekh Abdallah fi akkasumatti illee Ustaad Abdurrazaaq Ahmad warra ijaazaa qur'aanaan gartee baratanii ijaazallee warreen barbaadan isiniif jira. Huruufa warreen barbaadan ilmi akkuma isin barbaadanitti hunda isiniif qopheessinee jirra. Koottaa baradhaa insha Allahu ta'ala. Dhaamsa keenya liinkii as gubbarratti isinii keenya. Kanaaf aappii Zoom buufadhaati barnoota koottaa baradhaan hawaasa muslimaaf dhaamsaa gabaabaa goonaa. Koottaa gara jama'aa fafirru ilallah nutti dabalama. Ilmi ulamaa'ii teenyarraa Sheekh Amiin, Sheekh Muusaa Su'aalaa, Sheekh Muhammad Waadoo, Sheekh Abdallah ulamaa'ii baay'eetu as keessa jira. Warri huruufa barbaadu ilmi tafsiiraa, ilmi aqiidaa, ilmi siiraa, ilmi nahwiidhaa, ilmiin hundinuu as keessa jirti. Koottaan wajjin baradhaa. Dhaamsa keenya iyyaafadhaa namuutu waliin gahan isiniin jaa. Dhaamsa keenya kana jazaakallahu khayran wa iyyaakum. Sagantaa keenya guyyaa boru ni jalqabna. Seenaati hirmaadha. Borurraa jalqabee manni barnoota kan jama'aa fafirru ilallah banamee jira. Quba qabaadhaa waliif dabarsaa. Baarakallahu fiikum. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.